Senkisaaraa Onkoloolessaa 8 Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Onkoloolessa 8 guyyaa kanatti jaarsichi Abbaa Maaxiraa wareegamummaan boqote. Isa wajjinis namootni baay'een wareegamaniiru. Qulqullichi kun kiristaana biyya Iskindiriyaati. Mootichi gantuun Daakewoos jedhamu ergamoo mootumee yookiin mo'ee waaqa tolfamaa dhaabee kiristaanota gidirse. Ajajni isaa biyya Iskindiriyaa gahee namoota ishee baay'ees ni gidirse. Dhiiga kiristaanota baay'ees dhangalaase. Yeroo sanattis qulqullichi Maaxiraan kiristaana ta'uu isaa qondaaltichatti himan. Qondaaltichis ofitti waamee yeroo qoratutti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa dhugaa ta'uu isaa qofaa isaa dhugaa bahe. Qondaaltichis Waaqa tolfamaaf yoo jilbeenfatte maallaqa hedduu siifan kennaa, baay'ees sin kabajaa jedheen. Innis hin fudhanne. Maallaqnii fi waadaan keessa wajjin gara badiinsaa haa deemuu jedhee deebiseef. Qondaaltichis baay'ee itti aare. Ani gidiraa jabduutiin nan si gidirsaa jedhee itti dubbate. Qulqullichi Maaxiraan garuu sodaatee gara duubaatti hin deebine. Caalumattiyyuu ani Waaqa jiraataa isa samii fi lafa uumeefan jilbeenfadha. Waaqa tolfamaa keessa xuraa mukaa fi dhagaa irraatii hojjetame kan hin agarre, hin dhageenye, hin dubbanne, hin suufne, hin sochooneef akkamittan jilbeenfachuun danda'a? Akkamittiin kun naaf ta'a jedheen. Qondaaltichis yeroo kana dhaga'u ni qaana'uudhaan akka garaffii cimaa isa garafanis ajaje. Kana booddees irree isaatiin isa fannisan. Shimala goggogaadhaanis cinaacha isaa tarsaasan. Ni uranis. Ulfinni isaaf haa ta'uutii Gooftaan keenya Fayyisaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos miidhaa tokko malee isa fayyise. Isa rakkisuun waan qondaalticha nuffisiiseef akka morma isaa irraa kutanis labsii baase. Magaalaa keessaa baasaniis morma isaa kutan. Wareegamtoota biroos isa wajjin morma isaanii irraa kutan. Mootummaa Waaqayyoottis gonfoo wareegamummaa fudhatan. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Nunis kadhannaa kabajamtoota wareegamtootaan nu haa fayyisu. Eebbi isaanii suuqni isaanii bara baraan waliin haa jiraatu hanga bara baraatti. Ameen. Kan biraas guyyuma kanatti qulqullichi Baakosii fi qulqulleettiin Balaagiyaa wareegamummaan boqotani. Lammaffaas yaadannoo abbaa horiidha. Guyyaa yaadannoo soosinnaa ishee biyya Tsemihii fi wareegamtoota ijoollee isheeti. Guyyaa yaadannoo baay'itaawwii abbaa Agaatoniidhas. Eebbi isaaniin wajjin haa ta'u. Gooftaan keenya kadhannaa isaanii bara baraan haa fayyisu, nu haa yaadatu. Ameen. Arjummaan Waaqayyoo, araarsummaan dubaroo Maariyaam, eegumsi ergamoota Waaqayyoo, eebbaa fayyaan raajotaa suuqni wareegamtootaa dhuma keenyarrayyuu olee kan bule nuuf haa ta'u. Ameen. Didiada galanni keenya ulfina isaatiif kaane hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee beekuu hafuuraan